sodaan haala ol humnaa ol ati kontirool gochuu hin dandeenye sitti dhagahamee sammuu kan kee kun akkanumatti qabattee akkam godhe yaa rabbi kiyya of ajjeesuu yeroo jettu jechuudha. Yeroo uf jibbitee kaatee deemee laga kanatti uf darbu yoo qawweelleen si bira jiraatte fuudhee shut of godhuu wayita jettu jechuudha. Akkasitti ilaal yaanni kun sirratti tuulamee gaara kana sirratti tahee akkamitti of keessaa baasa jettee humnaa ol si cinqu si galee yeroo san yaanni humnaa ol sirratti heddummaachuu sab waliin onneen kan kee lapheen kan kee kun qoma kan kee kana gubbaa jechuu harma keenna kana morma keenna kanaa fi harma keenna kana jidduu harma keenna ol qoma jedhaniin qoma kana gubbaarra si dhukkubuu chest pain qoma kanarra si dhukkubbiin sun dhukkubbii akka waan namni ableedhaan si diruu yookaan ableen si baqaysuu yookaan ammoo namni lilmeedhaan akkana si waraanuudha. Dhukkubbii sanirratti hafuurri kan kee hoo ka ciccitu ta'e yoo hafuurri kan kee kasi ciccitu ta'e hafuura ciccitaa ni beektan gaa nama aasmii qabu hafuura akka nama aasmii qabu yoo ka baafattu taate hafuura sanirratti ammallee hoo dachiin kasiin martu taate wayita dachiin siin martu san akka waan gaggabdee ruuhiin si keessaa baatee lafa dhahuuf deemtuu yoo ka taatu taate gaggabiinsaa fi dadhabiinsaa fi lafti siin maruu sanirratti qubbiin kan kee kanarratti yoo hadooddiin miila kan keetirratti hadooddiin yoo ka dhagahamu taate hadooddiin harkaa fi miila irratti si dhagahamuu irratti hoo kasi dayfisiisu taate akka qoosaatti ilaalinni 911 bilbila siiriyeesiidha jechuudha. Wayita kana ka inni si qabee onnee kee si qabee hanga sadarkaa si ajjeesuu gahu. Asirrattiin isinii fi kenna waan kana yoo ofirratti argitan waan kana hin qabdan isiniin jedhee aan dhibbatti jala muree isinitti himuu kiyyaa miti. This is only for educational purpose. Isin barsiisuu qofaaf, information isinii kennuu qofaaf. Yoo waan kana ifirratti argitan taate hatattamaan doktora keessan bira dhaqxanii doktora keessan waliin mari'attanii waan doktorri keessan isiniin jedhu godhuun mirga keessanii jechuudha. Garuu Rahmaan akkana naan jette ani waan akkanaa qabaa jettanii akka hin teenne. Thank you so much. Maaliif amma waan kana mallattoo kana hoo dhaga'e namni yookiin budaasi nyaate yookaan sihiriisti godhamee siin jedha namni keenya akkas jedha. Sanillee ufitti qaraasisi quraana sihiriillee ofirraa hiiksisi Allahu a'lam. Tarii sihirii fi maalillee mallattoo kana qaban taha. Garuu kuni mallattoolee wanneeti anxiety